Kibba Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti lolli gaggeeffamuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraatan godina Gujii lixaa tokko BBS'tti himetti aanaa Bulee Horaa ganda Quyyaa jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo maadhee raayyaa ittisa biyyaa Fishiggaa jedhamtu haleelee jira. Garuu miidhaa dhaqqabee adda baruun rakkisaadha jee. Haleellaa kanaan wanni adda baay'ee jiraatu baatus waraanni bilisummaa Oromoo halkan toora sa'aatii 3 irratti weerara banuu fi humnoota mootummaa achi turan irratti miidhaa geessisuu isaanii jiraattonni BBS'tti himanii jiru. Sagaleen meeshaalee waraanaa xiqqaa hanga guddaa dhagahamaa akka turellee jiraattonni himan. Waraanni bilisummaa Oromoo erga haleellaa san raawwatee bakka irraa dhufetti deebi'uu isallee maddeen gabaasanii jiru. Kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa Itoophiyaa jidduutti yeroo garagaraatti lolli gaggeeffamaa jira. Haalli naannichaa jiru ulfaataa ta'uu kan himan jiraattonni rakkoon naannichaa uwwisa miidiyaa waan hin qabneef miidhaa dhaqqabe baruun cimaadha. Yeroo TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa akkasuma humnoota naannolee isa deeggaran jidduutti lolli kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jirutti kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti yeroo garagaraatti lolli